akkamin namni dhirsa hiriyaa ofii hawwaa jedhame sijammar akkamumatti waan akkasiyyuu yaani nijaasi jaaladha jedhama hin jedhama ani gaa dhugaa hin beekan pirankii haa jedhanii kana dhugaan mucattiin jaallattee boossi haa ta'e ani waan beeku hin jiru kan waliin argineedha egaa kanin isiniin jechuu barbaade aniin kun amma baay'ee of sodaataa jira jechuudha maa sodaattee yoo jettanii warri malaataa kun rakkoo guddaa qaban abbaan sabkii bara kanan dhageenye abbaan sabkii barkiyyallee kun malaataadha amma akkuma ayyuu kana ta'uun koo yaa inoolu yaa ummata keenya giseen biyya keeyyatti galuu qaban asitti ni maraadha yoo dubartii biraan rafuudhaan abbaan sabkii bara numa maraadha dhugumaan jechuudha maaliifi sodaattee tan bakka beerii nama rifeensa qabu dhiiftee kunoo nama malaaxaatti ergamtee jirti Sa'idoon kun egaa maaluma isaan nama marararee sila inni immoo rakkoo guddaa qaba malaaxaa isaa akkana billig gochaa magaalaa keessa olii gaddeema gaafas jiru sana biyyatti illee akkasidha abbaan sabkuu kiyyallee koofiyyaan madiratanii akkuma yoo godhanaa wayyaa uummata keenya inuma kolfee beraadhaani ayyuun kun har'ammaa na kofalchiifte dhugumaan fincaan kana fixadhe kolfee assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessan qaqqabu siniin jecha har'ammoo waan kun maannuuf qabattee dhuftee jechuun keessa waan hin oolle waan inni isiniif qabadhee dhufe kaa waan hedduutti bohaaree waan hedduutti kolfeellee immoo shamarran yeroo kana waan akka dhirsi namaa kun damma wayii ofirraa qabu waan dhirsa namaa jala deeman kana xiqqoona ajaa'ibee jechuudha asumaanis egaa viidiyoon kaleessa waa'ee Sa'idoo fi waa'ee Sumeeyyaa gadhiise irratti namoonni hedduun illee komii ni qabanii garuu warri caalaan illee Sumeeyyaa nama deeggarantu jira ture jechuudha asumaanis egaa warreen Sumeeyyaa deeggartanii Sumeeyyaan dhugaa qabdan jettan warra dhugaa beektanii fi warra adaba qabdanii fi warra safuu fi duudhaa Oromoo illee aadaa abbaaf haadha keessanii illee kabajaa haadhaaf abbaa keessanillee qabdanidha jechuudha warreen immoo ni quuftee maaltu ishii maganii maal taateetu ofii jooruu bartee bagarratti fuudhe jettaniif immoo asumaanis ergaa xiqqoo ishii qaba jechuudha dubartii lammata yookiin sadaffaa yookiin arfaffaa fuudhuun Sa'idiin hin eegalamne inni dhugaadha garuu immoo namoonni na caala waa'ee shariyaa beektanii waa'ee amantaallee beektanii jirtu isinillee as jala koomentii naa barreessaa jechuu barbaada maaliif iyyuu akka shariyaan jettutti awwala eeyyama haadha manaa duraatiini jechuudha inniin kun waan beektan takka hin jiru isiniin kun jechuudha fagoo teessanii namatti quba qabu malee nuun kun hin beeknasitti gaafa dhaqee Sa'idoon ayyuu fuudhee caffaraa ture sana Sumeeyyaan as araasii reefu dhaltee jirti ture jechuudha inna akkas eeyyama shariyaan mee hundaafiyyuu ani waan biraa keessallee galuu hin barbaadu halalee fi baalageen dhirsa namarraa fudhatu bartanii as jala deemtanii maaltu si galchee maal taatee maal jettan kuni baalageedha isin gaala feentaa kun akka ayyuu kanaa jechuudha maaliif yoo jettanii ani kan na dhibee wanti na galchellee dhugaa tokkoffaani ittaanee immoo dubartiidha ani kunillee haadha ijoolleeti boru waan na mudatu waan hin beekneefu dhugaa cina dhaabbadhee irraa dubbadhe malee Sa'idoo yookiin Sumeeyyaaf miti dhugaa takkaa fi dammoo Sumeeyyaa kanan hin jaaladhaniin kabajaa waan beekuuf waa'ee ishee jechuudha asumarratti gabaabumatti kana jechuu barbaade ayyuu jettanii warra harka rukuttanii utaalaa baatan kunis kanuma agartanidha egaa namni dubartii kana olii gad jijjiiruu bare yookiin immoo namni dubartii irra jaalachuu barate fuudheellee gadi hin taa'u tokko haga furii miti haga dhibbaatu fuudhuu danda'a jechuudha egaa har'a garuu baay'een itti bohaaree jechuudha ayyuu viidiyoo ayyuun gadhiiste irratti jechuudha asumaanis maali yoo jettanii namni garuu ka mana keessan dhufee kabajaallee ni maqabaa hiriyaa ishiiti nama laatanii nama baasanii nama keessa gannaquun kun xiqqoo nama kofalchiisaa nama bohaarsa mucattii kana miilaan gadi hin dhaabbanne harkaan gadi hin dhaabbanne harki ishii olii gaffacaa miilli ishii olii gaffacaa namum argite tumti mee ishii kanatti illee aartitu haa jennuuti hiriittiin ishii kun egaa akkuma jedhamu Sa'idiin jaaladhee jira jettee boochi ishiin illee mucattiin kun illee hoolaa wayiite gun akkana ilaalu asii achi akka gowwaa wayii akka hodhobee wayiiti jaluma teessoo jettee taasofti mee ayyummaan ishiiti jettee taasofti kaname kunis tortortuu hodhobduu wayiiti amma Sa'id jaaladhee jettee boossu jechuudha garuu asirratti waan na dhibe tokko jiran yaa
uummata keenya warri malaaxaa kun rakkoo guddaa qaban. Maali yoo jettanii yeroo baay'ee namni kun dubartiin dhiira malaaxaa jaalatti jedhanii anu kunoo bakka arge kana dhugumaan arge Sa'iiduma kanatti maaltu beera ergee jedhanii ani hin beeku garuu ishiin kunis maallaqa isaaf dhuftee dhugaan akkuma jettu jaalatti ta'ee awwaansa hin beeku garuu mucattiin kun egaa Sa'id faanallee ni jiraatteedha ani yaadu maaliif jettanii ayyuu qawusiin dhooftee lachuu wali ajjeeftee dhirsumaamniitii ta'anii dhugaan akkuma jettu kana mucattiin jaalattee egaa shari'aan yoo eeyyame yoo ayyuun eeyyamte ammallee ni fuudhuu ni danda'a mitiire yaani sadaffaa jechuudha. Yaa Rabbi ati na baasi yaa Rabbi ati na baasi maali beerri ijoollee maaluma ta'e warri biyyaa kunillee babbadee jiranii wagaaluma Yeman kana qofatti qiyaamaan bu'aa jirti jechaa jira biyya keenyas qiyaamaan eegalee jechuudha. Maali yoo jettanii akkamiin namni dhirsa hiriyaa ofii hawwaa jedhame sijjammar akkamumatti waan akkasiiyyuu yaani ni jaasi jaaladha jedhama hin jedhama ani egaa dhugaa hin beeku an piraankii haa jedhanii kana dhugaan mucattiin jaallattee boossi haa ta'e ani waan ni beeku hin jiru kan waliin argineedha. Egaa kanin isiniin jechuu barbaade aniin kun amma baay'ee of sodaataa jira jechuudha. Maal sodaattee yoo jettanii warri malaaxaa kun rakkoo guddaa qaban abbaan sakkii bara kanan dhageenye abbaan sakkii barkiyyallee kun malaaxaadha amma akkuma ayyuu kana ta'uun koo yaa inoolu yaa uummata keenya gizeen biyya keenyatti galuu qaban asitti ni maraadha yoo dubartii biraan rafuudhaan abbaan sakkii bara numa maraadha dhugumaan jechuudha. Maaliifii sodaattee jettan bakka beerii nama rifeensa qabu dhiiftee kunoo nama malaaxaatti ergamtee jirti. Sa'iidoon kun egaa maaluma isaan nama marararee silaa inni immoo rakkoo guddaa qaba malaaxaa isaa akkana billig gochaa magaalaa keessa olii gaddeema gaafas jiru sana biyyatti illee akkasidha. Abbaan sakkuu kiyyallee koofiyyaan madiratanii akkuma yoo godhe naa wayyaa uummata keenya. Inuma kolfee weerarraani ayyuun kun har'ammaa na kofalchiifte dhugumaan fincaan kana fixadhe kolfee dhugaa viidiyoo shanii dafee illee nagarre amma dhiyoo kana argee jechuudha. Egaa akkana ofirraa loluun ishillee bareeda yaa ayyuu ati boru nama ol guddattu nama hireen guddoon si eegdu nama wanti baay'ee si fuuldura jiru boru waan si qaqqabu hin beekamu hireen sumeeyyaa kun si qaqqabdi asumaan osoo qallannu qubna garallee haasofnu. Yoo si danda'ame wallaahi rabbi irraa argatta jaza dhirsaaf niitii kana walitti akka deebi'an godhi. Ati homaa Sa'iidoollee taatanatti fakkaatu. Sa'iid sanallee soo garaafte akkas bareeda bar mucattii qofaa miti. Kan inni risaalaatti barreessu kan inni janajjanaa jiru isaa miti dhirsa keellee tume. Sa'iid kana naa tume ammaan Sa'iidiif bu'aa dura miskiinaa gabbayee mucaan kun bu'aa jira. Sumeeyyaan kun maaluma taate yaa rabbii kiyya walii araarsi jedhee rabbi kadhataa oolaayu amma kana. Atiin kun waan nu gochuu qabdu akkuma hiriittii keessana arbaa garafaa jirtu kana too Sa'iid kanallee garaftee ni sirraa jedhee yaada. Garuu namni kun beektanii oguu qonna qotu waanuma facaase haammataa miti ayyuun illee waan harka kee hin dhabdu. Haadha daa'imaa kana akkana olii gadi faca'anii ijoolleen Sa'iidoo nibranni isaallee haati manaan isaallee hundi gargar faca'anii atis nagaan waan jiraattu natti hin fakkaanne. Gara rabbii keetti deebite warra kana walitti deebisuu yaalii isin jedha yaa obboleetti kiyya yaa ayyuu ati ijoolleedha ati bareedduudha bifa ni qabda xiqqoo ni qal'atte malee bifallee ni qabda isin jedha. Egaa yaani warri zamana kana warra qal'oo jaalatan tireen beeku garuu hundaaf akkuma filannooti ani jaan waan furdoo ta'eef nama furdaa jaalladha kanaaf qoose ka furdinaaf kan maalillee nun dhibiiniiti mee har'a ayyuun namni sin gammachiiftellee koomantiin barreessaanii itti kolfaa oole dhuguma mucattiin kun qalliidha ganaa daa'ima waa takkan beektu akkanumaan maraatti nyaadhu dhugi mucattiin jettee aboo ani dhuguma ishiin afaan ariifattee akkana afaan qaqqabattee akkana olii gadiidhii kan micciirtu sodaadhe mucattiidha dhugaa viidiyicha laalee kolfee kanaafiyyuu ijoolleen hedduun ayyuu jedhaan oliinaa gorsa gaarii koomantii gaarii barreessaa fi mucattiin kun asirrooftuu aadaa fi safuu duudhaa qabnanti. Akkuma seensa viidiyoo kiyyarra siniin jedhemmoo shariihaan akka kanaa miti ka eeyyamu. Sa'iidiin hin eegalamne warreen jettaniif jechuudha. Sa'iidiin hin eegalamne dhugaadhaa fuudhuun homaa rakkoon qabu.
garuu ka akkuma siniin jedhe haadha manaasaa eeyyamsiifatee kabajaa ishiitti godhee malee osoo ishiin asii ilmoo dhaltee araasa as ciiftu inni achi niitii biraa fuudhee sirbaa ooluun kun xiqqoo natti ulfaata akka mataa kiyyaatti akka keessanitti ani waan beekuun qabu garuu waan inni isiniin jechuu barbaadu ijoollee keenya hedduun jechuudha waan takka viidiyoo yoo laaltanii isiniin ta'in koomantii badaa hin barreessina yeroo baay'ee akkasiniin jedhu Sa'idiin kun ilmoo isaa fi haadha manaa isaa waan jaalatuuf olii gad deddeemaa ture jibbaa haadha manaa hin qabu dogoggoruu danda'a osoo jibbaa ishillee qabaate ishi jalan deemu kanuma jala ta'a garuu immoo ani har'allee borullee kan jedhu ayyuun hin taatuuf yookiin isallee ajjeeftee yookiin nadhoo isa jala yaatu kanallee ajjeeftee mana hidhaa galtee isallee hiisiftii jedhee anniin sodaadhaaf. Namtitti hambaa qaxaqqatte ajjeesse sunis hodhobeen jaluma teessee jettisanuu waaqa kadhadhaa jetti maal waaqa kadhatta jechite akkamiin namni garuu ayyuun kun gizee tokko miskiinuma dhugumaanu maali yoo jettan aswaana asiit godhee ajjeesan waammaatti qicceetti kennuu sin ooltu ani bunichallee ni sodaadhe. Inshallah biiznillah mucattiin illee nagaan oolaa haa baatu jedha garuu mucaan kun ammallee kiyyoo biraatti galaa jira Sa'idoon jechuudha yoo sii danda'ame yaa Sa'id keenya yaa qaali an kabajaa guddoo sii qaba siillee maatii keellee hunda keessaniifuu yoo sii danda'ame osoo haadha manaa kee duraatti araaramtee jiruu kee sirreeffattee biyyuma sanaallee baate andasneedha maaliifiyyuu dubartoonni si heddummattee jirti. Yaa maallaquma keef jechaadha ani jaalala qofaa miti takka immoo malaaxicha yoo ta'e itti hojjetataa jira miti namni zamana kana isallee soo hojjechiifattee jedha akkasika dubbiini hundaafuu shamarran dhirsa namaa jaallattan ijoolleen laaxxeenuu kan mana hin horanne hedduu jira kan akkasii ilaalladhaa. Dhugaa dubbatuuf namni niitii qabu faayidaa takka hin qabu namni ilmoo qabu faayidaa takka hin qabu naanna'ee manuma ilmoo sanaati isinillee raahan argattan ilmoon keessan kaanillee raahan argattu kan isaa sunillee raahan argattu ilmeham akkasidha isiniin jedha gaanaallee du'aa'ee godha abbaa sakkuu kiyyaa dafee rifeensa dhaabu malee narraa fudhatuun isaaniin oolu waan jabaati yaa uummata keenya qaalii. Har'a viidiyoon ayyuu anallee na bu'aarsee isinillee itti bu'aartan jedhee abdii guddaa qaba. Har'aafis waan xiqqoon bobbu'aarsitudha malee agas marallee miti hundaafuu galatoomaa jiraadha. Akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu kaa koomantiidhaan yaada keessan naaf barreessaa badii kiyyas waan hundaa waan isinitti tole na jajjabeessaa sabiskiraayib illee godhaa laayik sheer illee godhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada.